Jawaar hin bayan mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti baye achirra 4 kiiloo seeda. Maal jedhe naan jedhe. Yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so-called biltsiginaa warri amma mootummaa irra jirtan kunniin keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadhaa boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kayitanii jettan san mara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha. Yoo mootummaan kun daaquuf deema uummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beeka namni Oromoo yeroo lama dhiifama isinii kennuuf hin deemu gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homamaraayyuu kun akkama Jawaariitii ka mee amma uummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torturii godhaa turetu silxaanarra ture ammaan kan so samaraayyuu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetum suutaan uummata kanniillee qarqaaraa deema jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan uummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhee bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti uummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu atanii biyya biraatti galuuf Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa kan gubatee kan isin waa meeqa gootanii jirtanitu yoo isin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadha boru iftaan ulu hin jenne gadhiisa uummata kanniin hin dandeettanii gadhiisa namicha kan gadhiisisa.